Alhamdulillah. Kabajamtoota daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Baga geessan isiniin jenna. Sagantaa ciidaarra jirra. Ayyaaneffachaa jirra maatii keenya waliin jechaadha. As istuudiyoo Afrikaa Niw Afrikaatti argamna. Akkuma beekamu boqonnaadhaan dura waan ciidii garaagarummaan biyya keenya biyya kanatti qabuu fi sooman illee garaagarummaan biyya keenyaaf biyya kanatti qabu. Akkuma beekamu godaannis adda addaa namarratti hojjeta. Ciidii irratti illee waan baay'ee nama risa. Maaliif namni tokko hedduutti dhagahama maatirraa ala bahee yeroo ayyaaneffatu. Ciidii jechuun maatii wal dubbisuudha, wal gammachiisuudha, baga geessanii baga geessedha. Kanaaf inshaallah warra biyya ofiitti illee galee ayyaaneffatu hunda keenya rabbi haa taasise jechuudha. Mee isinirraa jalqaba maatii qabdu jettanii ayyaaneffatu maatii keessan wajjin asitti. Ani gaasitti ijoollee makoo wajjiniin wallaa koo wajjin ayyaaneffadha. Egaa riyaanis namatti dhufu akkuma kootii biyya hambaa jirani. Obbolaanuma keenya obbolaa Islaamaa dhufanii kan nu zayyaran jiru gaafa idii. Isaanuma wajjiniin ayyaaneffannaa ijoolleen qabaa biyya kana keessa. Ijoollee makoo wajjiniin wallaa koo wajjin maatii akkuma maatiitti akka maatii guutuu baate akka biyyaa yoo ta'u baate akka haadhaaf abbaa zayyaranii dhaqanii gammachisanii yoo ta'u baate isaanis achumatti yaadata. Egaa akkuma isaatti ayyaaneffanna. Maashaallah baarakallahu fiikum. Aamina. Ati maatii qabda? Wallahi maatii kana biyyattiin dhiisee bakka nasii qabu alhamdulillah wajjinumaan jira kunoo. Abbaa manaa qabda. Abbaa manaan qaba, obboleettiin qaba. Ayyaaneffataa jirtanii. Obboleettiin qaba, abbaa manaan qaba. Ati baay'ee yoo qabda kan obboleettiin. Ollaas qabna. Akkamitti ayyaaneffatta abbaa manaa keetii wajjin gammachuu akkamitti ibsatta obboleettii keetii wajjin? Wallahi gammachuu gaammoo akkam biyyaa hanqates akkasittiin ayyaaneffanna. Qopheeffannee qalnes yeroo qalumsaa qalannee qopheeffannaa yoo qalumsaan nu hanqates akkuma akkasaatti. Kana waa qalattaniitu tarii nu affeeruu. Kalannaa kana inshaallah qalanna dhaaraman mallee qalanna. Maashaallah baarakallah. Inshaallah. Boontu maal fakkaatamee maasitti dhagahama yeroo biyyaa baatee biyya ormaatti ayyaaneffattu? Egaa akka maatii biraan ta'u jechuun bareeddoon jira amma obboleettii koo biran jira soddaa koo biran jira. Bareeddoon jira wallahi alhamdulillah. Maaltu dhagahama yeroo ayyaaneffattee biyyarraa fagaattee maatii keerraa fagaattee haadha kee abbaa keerraa fagaattee biyya ormaatti ayyaaneffattu biyyatti gaafa ayyaaneffattu abbaatu jira haadhatu jira obboleessa abbolaatu jira ollaatu jira biyya kanatti maal fa'aa si hanqate ayyaaneffachuudha? Ayyaaneffachuudha jechuun akka haadhaa fi abbaa fi bira jiran namaan ga'u jechuun immoo akkas akka biyyaatti immoo bareeddoon jira. Akkuma keessa jirantu jireenya jechuun bareeddoon jira ammoo. Akkuma itti jirantu iyyuu? Jireenya. Gizee meeqaffaa ayyaaneffatta biyya kanatti? Amma waggaa lammaffaadha. Ayyoo. Waggaa lammaffaan ayyaaneffadha. Bareeddoon jira. Ammamsitti ulfaate? Wallahi waan jedhu akka biyya akka maatii abbaa fi haadha fi bira jiran ga'u jechuun bareeddoon jira waan jennu. Maashaallah baarakallah fiik. Isinitti deebina. Mee isin maatii qabdu biyyaa asii mee maal fakkaata adda addummaa? Jiru alhamdulillah maan ijoollee qabaa isheen kun si warruma kooti. Ayyoo isaan kana. Alhamdulillah rabbil alamin ijoollee qabaa obbolaallee wal jaallannu jiru hundumti kun maanuma walumatti ja'annuudha ijoollee kana wajjin. Ayyoo mee akkamitti ayyaaneffattan? Nu bira sin dhufuun illee bira innannaa gammachuudhaan alhamdulillah sagadaa deebinee waan qabnu nyaannee waliin bashannanaa wal rakkina hin qabnu. Booddeemmaan ollaan koo Sudaanii da wallahi nufu na bira. Na jaallatu alhamdulillah jaalala namaa qaba namillee na jaallataan illee nama hin jaalladha. Alhamdulillah rabbi alamin bakkuma hundattuu yeroon sawraa tures yeroon addana tures alhamdulillah nufu namni bira nufan illee nama bira nan naqa ayyaanni fannee ma bashannanee nama bira naqee jedhanii iddii tu sagadee gaa boriin jiru namni fitiraasaa waan ofirraa qabu kaffalatee iddii fitiraasaa kennatee jedhee booda ijoollee isaallee maatii wajjin jiru illee kaffalee fitu idii eeggata alhamdulillah ayyaanni irraa idii keenya eegganne irraa alhamdulillah rabbaan akka itti ayyaaneffannu waluma geenya ayyaaneffannu. Ijoollee keessanii wajjin olloota keessanii. Ijoollee nama ollaa makoo wajjin ayyaaneffannu waluma galli keenya. Mee yeroo biyyarraa deemtanii biyyarraa baatanii maatiirraa fagaattanii gaafa iidaa kana maatii keessan maal isinitti dhagahama? Wallahi ani biyyatti sabbeen koo kiristaana beektaa. Obbolee abbaa kootiita islaama. Isaan biratti na yaadaan. Nama shan taanee asallamne. Biyyatti? Masha Allah. Obbolaa koo nama shan taanee asallamne tokko du'eera. Nami lama immoo jiru. Alhamdulillah rabbi alamin. Abbaa keenya wajjin illee baay'inaan waa'ee madiinii kana irratti wal dhabnee turre. Isaan biratti ayyaana obbolaa abbaa kootii sana biratti ayyaaneffadha. Horiis kennadhee foon naa fidu.
Isaan biratti nyaadda dhagee. Qophuma keessa nyaattu moo? Laalama obbolaan abbaa kootii sun asilaama. Obbolaan abbaa kootii ta'anii manni guutuun asilaama. Isaan wajjin nyaanna nyaata. Maaliif mana keessa nuu coomii jira, manni keessa nuu daadhiin jira, nyaati jira, maaliif asilaama taatee naan jedhamne lakki ilaala. Asilaamummaa umrii moko waggaa torbattiin seene alhamdulillah. Maasha Allah. Alhamdulillah man jaalladhee man seene alhamdulillah jaalladhee rabbina gargaaree wajjin jira. Soomanni ijoollummaadhumaa qabdanii soomtanii. Umrii koo waggaa 8 kaaseen soomaan. Guyyaa tokko nan yaadadhaa. Obboleessa koo Mahammad kana wajjin soomii qabeen naqee boqqolloo qorqee. Boqqolloo bakkeedha. Dhufee na reebee attamitti ramadaana qabdee attamitti nyaatta naan jedhe. Toobbadhu naan jedhe jechumaan hin toobbadde jechumaan ramadaanatti hafee. Maasha Allah ghiiraa qaba jechuudha inaaffii qaba waan ta'eef. Maaliif? Jechumaan hin qabadhee itti hafee bas kalaas. Amma ijoolleen koo umurii waggaa 14 soomaa jira. Maasha Allah ijoollee geessifattanii ijoollee soomaa. Alhamdulillah alhamdulillah Mahammadiin illee soomaa jira Yaashimiin illee soomaa jira. Isa xiqqaatu xinnoo dhannee reefu waggaa 5 malee. Alhamdulillah soomaa jirra wallahi alhamdulillah. Innis kan ga'ee kan sooma rabbii haa taasisu. Amiin. Mee Jaafar egaa hundi keenya iidirra jirra. Gaafa iidii ayyaaneffatu namni biyya ormaa jiru waa yaadataa ayyaaneffata. Dhibbaa alhamdulillah gaa rabbiin walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum. Rabbiin رمضان أنجهينا ما سوبسنو فائدة قدودا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان نمشي صوم وجمعوا لما قبلني فرحة عند فطره جمعوا توكو قافة فترة ودن تدري كان الدولة ما تيكو دني توكو قويا ما صومي قال أنجهاتو داتو قضاء رتنتيني توكو أمبو جي أسنا هندا قوتة قويا صدوما قوتة صومانو دا إساس باي تجمدا توكو جمعوا دنيا راتني كوني وفرحة عند لقاء ربه gammachuun tokko moo gaafa rabbii wal gahanidha maal jennaan warri sooman ajaa'iba ayyaani isaaniidha rabbii biratti qophiin isaanii adda yadkhuluuna min baabi rayyaan maal jennaan aljazaa'u min jinsi alcamal jazaan namaa kan itti namaa deebi'u akkuma hojjetanitti dheebota waan ta'eef balbala dheebuu baasaa galu guyyaa qiyaamadhani saa'imtoota yookiin warra soomu malee namni galu hin jiru gaafa warri soomanaa galanii ughliq hin cufamadhani كنافو أبو بكر رضي الله عليه ربنا الرجال لتو وري صوما بلبل صوما ريان الراوة مورو والبري حجي بلبل حجي راوة مورو زكاة بلبل زكاة راوة موجان جناني وهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها جنان نعم وأرجو أن تكون منهم جل الرسول صلى الله عليه وسلم كنافو جمتشون نمجراتا مين نموني بي أورما جراتا جمتشون إنساني إبان تاو مال جنان أبا براد أبا هذا براد أبا وبوليس تيروسا براد أبا وبوليتيسا براد أبا كناف مالت لالتا إيدي biyya kanaatiif biyya keenya akkamitti ilaalta akkuma silallee gaafatamee ture akkamitti dhagahama gaafa biyya kanatti ayyaaneffatu. Wallahi inni kun xiqqoosee nama fageessa yoo dubbannes dubbatamee dhumu haa ta'u malee keessumatti hawaasni Oromoo ulfaataadha itti. Godaansi kunis godaansi yeroo dheeraa irra ture ilmoon abbaa baqatti. Inni kun immoo rakkina isaa gadi fageessinee dubbannu ruma keessa bira dabarra. Maaliif godaansa kan hin qabne nuti yeroo dhiyoo keessatti waan eegallee rakkina qabnuuf. Rakkina kun immoo waan hojjetannee waan nyaannu dhabne miti. Erga biyya kanatti dhufnes biyyi kun nu gammachiisee nuti tolee hinnaan jiraachaa hin jirru. Dirqamneeti. Dirqama kana keessatti immoo namni waan nyaatuuf fiigaa kaborii yaadu egeree isaaf maatii isaa garagalee yaadatu baay'inaan hawaasni Oromoo biyya kana keessa jiru of danda'ee hin jiru. Maatii isaa bilbilaan quunnamee yeroo itti gaafataa jiru hin qabu. Maaliif ofiisaa of hin dandeenye qaaleensi jireenyaas ka waggaan dabalu malee kan bara kana dachaa dabaluunsa akka kootti natti ulfaate. Kaleessa maatii koo ayyaana waggaa irratti bilbile quunnameen akka waan qamaan bira hin jiraanne illee sagalee isaanii dhagahaa ture garuu ayyaana kana irratti quunnamuu hin dandeenye. Sababii niitoorkiin illee rakkoodha. Sababii isaas biyyichi niitoorkiin hojjetaa hin jiru. Haala kanaan wal qabsiisee ulfaataadha. Isa kana gadi fageessinee yoo naasofne nu dheeressa. Akkamatti dhiibna. Hawaasa Oromoo ni beeka rakkoo kana. Haa ta'u uummanni
Oromoo kun keessumatti uummanni musliimaa rakkina ulfaataa qaba. Tokko rakkina keessatu jiru soomuun iyyuu ni ulfaata. Irratti dabalee qalachuu kan jiru kan biyyaan dur biyya keenyatti maatiin hin qabnes kan qabus walitti dhufe qircaa godhatee qalatanni birrii shan qabullee birrii shaaniin ijoolleensaa nyaattee foonii ulattee ayyaana geessi. Garuu biyya kanatti egaa waggaa yoo xiqqaate waggaa 10 kan asitti ayyaaneffadhe baran itti foon hin argin ayyaana baasillee qaba. Maaliif baran itti nama afaan koo dubbatu dhabee qofaa koo taa'ee boo'ee ayyaana dabarsees qaba. Ofirraa nama dhabdee nama wajjin baga geessee baga geessee miniijimaan nama dhabuurra. Mana hojii jiraatteeti moo? Mana hojii jiraattee moo? Mana hojiis jiraadheeras biyya kanatti akkuma jedhamu bakka bosona hojiitiif bakka adda addaa deemee dalagachuuf yeroo bobba'u keessatti waan baay'ee na mudate. Isa kana mudannoo kana yoon kaase ni dheerata. Haa ta'u osoo namni jiru nama dhabuun koo anaan na gaddisiisa. Namni jira an naman dhabe. Namni immoo jira. Namni immoo jira. Maanni kun gaaffii ta'a. Namni Madiina jaallata xiqqoo ta'e gara magaalaatti walitti dhufee yoomii isaallee dalagatee fiigee nyaata. Gara gaafa keessaa baatee gara bosonaatti dalagaaf deemtu immoo namni afaan kee dubbatu rakkoo itti mattee waan feetullee yeroo ittiin argannetu jira. Yeroo sana keessatti marraa 3-4 ayyaana achitti dabarseera. Sana keessatti mudannoon na mudate guyyaa iidii gaddee bo'aa ooluun mudannoodha. Silaa guyyaa gammachuuti. Guyyaa gammachuu. Guyyaa kolfaa oolan. Guyyaa uummanni guyyaa nyaatan. Nyaatee gammadee kolfuu an gaddaan hin dabarse. Haa ta'u gara kartumiitti ergan dhufe waggoota 6 kana alhamdulillah maatii horadhe maatii koo wajjin dhabus argadhus egaa akkuma isaatti hin tuffatanii. Har'a kunoo maatii keetii wajjin istuudiyoo Niw Afrikaatti yaaneffachaa jirra. Maatii kee wajjin waggaa meeqa fa'aa yaaneffattes? Maatii koo wajjin waggaa 6 yaaneffadhe. Ilmoo qabdanii? Ilmoo qaba. Ilmoon koo na bira hin jirtu. Biyya jirti. Isa kana na gaddisiisa gamu kana ayyaana kana irratti ilmoo biraa dhabuu kootii fi baay'een ofitti gaddannu kun immoo haaluma jireenyaatu fide malaanatu fide osoo hin taane kanas itti sabaruun qaba jedheen of amansiisa. Baarakallahu fiik. Mee isinitti deebina. Iidiin bara darbe bara kana amma fakkeenyaaf barri kuni keessumaa biyya kanatti waa waggaa waggaatti qaala'aa dhufa. Qaala'insi biyya kanaa immoo ajaa'ibaati. Simoo tokkitti gaafa qaala'e 2-3 dachaa 2-3 dabala. Kanaaf iidii bara kana ayyaaneffachuuf fakkeenyaaf uffata ijoollee bituu irratti dabala qabaa, nyaata bituu irratti foon kiiloo tokkollee bituu irratti dabala qabaa, uffata tokko naqanii bituuf dabala qabaa, sukkara kiiloo tokkollee bitanii ayyaaneffachuuf maamii maalitti ilaalta daddummaan iidii bara darbeetiif yookiin baroota addina keessa jiraattaniif bara isa kana? Egaa barreen gaddaa fi barra lana immoo otoo adda ba'eera. Baroota darbani nuyi hoolaallee gaafa idii arafaatti dhufu hoolaa waggaa waggaan hin qalanna. Barreen gaddaa suma dhugumaa sitti mudaaftuu hin qalatiin dabarsineerra. Maaliif kan qaalee irraan ka'eeti. Uffata ijoolleetii wajjiniin alamma barreen gaddaa yeroo ijoolleedhaaf uffata arafaatti bitu dur birri 6,000 fudhadhee ba'eetanii darbee kana arafaa isa darbee kana wal nu hanqatee mucaan tokko bilisee naanna bira jirti shirraan birri 500 liqeeffadheetti dabalee galee jira. Birri 600 na hanqate, 600 na hanqate. Mee bara kana yeroo biyya kana dhuftan hoolaa tokko meeqatu bita? Bara sana mukaanii baay'inaan. Foon kiiloo tokko meeqa bita? Foon kiiloo tokko birri 6 bita. Birri 6 bita. Amma birri 280, 300. 300 jechuun egaa lafeen waan lafeen qabne 300 bittaa isa lafee qabu birri 280. Kanaafuu isa wal fakkaata. Iidiin dabarfatanii fi kan baroota amma keessa jiru kun adda addummaa guddaa qaba. Adda addummaa baay'ee dabalee jiru malee xixiitti dabalee jira. Egaa bar tokko ollee waggaa kana keessatti illee akkana sadarbeetti ayyaaneffachuu baatte akkuma akkasaatti. Ayyaaneffachuun yoo sila hoolaa qalattaa ta'e hindaaqqoo hojjetatte sarara ammoo. Lukkuun tokko meeqaan bitama?
dhibba lamaa fi dhibba lamaa fi 40 immoo waan akkasii. Maashaallah. Kabajamtoota daawwattoota keenya ciidii irra jirra. Baga geenye baga geessan ciid sa'iid wa antum bi khair. Boqonnaa gabaabaa booda walitti deebinaan waliin ta'a.